Akkam jirtu hundumti keessaniyyuu nageenyiif araarri waaqayyoo hunduma kennaaf baay'atee turtii torban kana dabarsinetti karaa addaa jalqaba guyyaa lammaffaa irraa jalqabee waaqayyo karaa addaatiin nu gargaaraa ergaa dubbii macaafa qulqulluu wajjiniin qooddannu keessatti araarri waaqayyoo nuuf baay'atee nu wajjin ta'uudhaan amma guyyaa irraatti geenyeerra. Iddoo kanatti waaqayyo waan baay'ee nu barsiise. Waan godhe hundumaaf guddaa isa galateeffannaa maqaan isaa baraan baraatti kan galateeffame haa ta'u. Harri mootuu baay'ee kennaaf guyyaa boqonnaatii hunduma keessaniifuu sanbata gammachuu jecha iddoo biraatti ammoo namoota jiraniif guyyaa qophaa'ummaa keessa namoonni jiranii waa hundumaafu sa'aatiitti guyyaa guyyaatti jijjiire yeroo kana jaan akka arginu sanu godhe waaqayyo abbaa keenyaaf galata addaan fo'ame dhiyeessinaa maqaan isaa baraan baraatti kan eebbifame haa ta'u. Guyyaa har'aa ergaa baay'ee murteessaa ta'e tokko ilaalla. By the way, dubbiin waaqayyoo ganama yeroo hundumaa haaraadha jedha. Waan kaleessa hin beekne duuntaan waanuma kaleessa beeknu waaqayyo garuu bifa addaatiin yeroo inni nu barsiisu argineet hin jenne jechuudha. Kanaaf gara qayyabannaa keenya guyyaa har'aatti darbuu keenya dura hunduma keenya keessanuu nagaa hafuuraa keenya isiniif dhaamaa kadhaa godhannee kallattiidhaan sagantaa keenya jalqabna. Fuuldura waaqayyootti yeroo jilbeeffanneet hin jennu kadhaa godhannee kallattiidhaan sagantaa keenya ammaa jalqabna. Guddaas galateeffannaa ololsi qabna waaqayyo abbaa keenya jaalala addaa nu jaallattee guyyaa har'aa kanatti ammootu carraa argannee jiraannee fuula keetti akka argamnuuf anis obboloonni koos rakkina keessa dhiphina keessa dadhabina garaagaraa keessatti ati nu wajjiniin taate irree abbummaa kan keetii jireenya keenya irratti mul'isuudhaan gargaartee yeroo kana waan nu dabalteef galanni si haa ga'u. Ammallee hafuura kee qulqulluun nu guute hafuura kee qulqulluun nu dibi. Ergaa yeroo kanaaf hin barbaachisa jettu ijoollee keetiif ati kennuun jaalala kan kee haa ta'u. Nullee warra eenyummaa keenya dabarsinee si kennine jireenya keenyaan Kiristoos kun achi jira oduu hin taane kun as jira akkana jijjiire sillaa jijjiiru jennee ogeessa warra dubbatan akka taanuuf nu gargaari. Afaan yeroo keenya irratti moo'i irree kee mul'isi. Yeroo kana immoo nu barsiisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Tole, ergaaleen torban kanneen ilaalaa turre ergaa of eeggannaa fi ergaa yeroo xumuraa wajjin kan wal qabatedha. Torban jalqabaa kutaa lamatti ergaa waldaa Laodooqiyaatiif jedhu ilaallee turre. Kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa akka ilaaltaniif isin affeera. Karaa addaa feesbuukii qofa irra osoo hin taane yuutuubii irratti illee karaa addaatiin viidiyichi jira. Viidiyoo yuutuubii irraallee qophaa'e Kiristoos dhufuu fi yuutuubii jedhu irratti yoo argattan argachuu dandeettan. Amma kan kaleessaa jechuudha. Hundinuu postii achirratti illee waan ta'aaf. Okay. Kanaaf ergaa Laodooqiyaa yeroo ilaalleetiin jennu jalqabaa abbaa ergaa sanii ilaalle. Boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irra kan jiru abbaan ergaa kana qabatee dhufeeruun akkamitti ibsameera. Waldaan Laodooqiyaa waldoota kaawwan darbeerraa Filadelfiyaa irraa Efesoonii jalqabame Filadelfiyaatti kan jiru irraa bifa Kiristoos ibsameen bifa addaatiin waldaa Laodooqiyaa keessatti akkamitti ibsame isa sana akkamitti akka beekuu qabnu. San beekuu dhabuun ergaa sana fudhachuu dhabuun buukanaa'ummaaf yookaan ammoo bu'aa ta'uudhaaf sababa akka inni ta'e. Kanaaf waarniin jedhumaa irra akka jiru afaanis tufuuf jedha yookaan ejjannaa fudhadhuutii uf sirreessi yoo hin taane garuu afaanis tufuuf jira of eeggannaa jedhu ilaalleet hin jenne chimbooddee akka dooktoriitti investigeet godhee rakkina jiru itti himee dhumarratti eessaallee akka bitachuu qabdu akka itti himee fi dhumarratti waadaan galameet hin jedhe akka dhuunfaatti balbala nama na jalaa baneef onnaa lixaa isa wajjin maaddeetti ni dhiyaadha. Kanaaf eenyuun seensisaarraan eenyutu garaa keenya keessa seenuu qaba. Qoraa of ilaalaasa jedhuun ilaallee xumurre. Itti aansinee mul'ata boqonnaa 14 irratti ergaa of eeggannaa isa xumuraa ergaa ergama sadanii kan jedhamee beekamu ergaa ergama tokkoffaa lammaffaa sadaffaa isa jedhamu jalqabne. Isallee jalqabuu keenya dura jalqaba eenyudha warri ergaa kana lallabu kan jedhuun jalqaba. Warri ergaa kana ergaa ariifachiisaa kana lallabuu danda'u eenyu faana? Ergaa jalqabaati yoo wal qabsiifne warra balbala banee qofaadha. Ergaa waldaan Laodooqiyaatti wal biroo qabsiifne warra balbala banee Kiristoos keessa seene qofaadha. Warra dhugaa irratti miilaan lafa gadhaabate qofaadha. Jaalala dhugaa, amantii dhugaa, qajeelummaa dhugaa akkasumas immoo ayyaanaan waa adda baasanii cubbuu maqaadhaan warra dha'e qofaadha. Karaa biraatiin warra mallattoo abbaaf ilmaa ofirraa qabu qofa akka ta'aniitiin jedhan ilaalle jechuudha. Isaan kunniin ergaa isaan lallabanii kaleessa immoo ergaa ergama tokkoffaa karaa obboleessa keenyaa ilaalleetiin jedhe. Ergichis maal jedhaa? Waaqayyoon sodaadhaa. Ulfina illee kennaafi. Isa bishaan burqituu galaanaa uumeef sagadaa. Sababni isaa yeroo murtee isaa waan ga'eef. Kan jedhu ilaalle jechuudha. Yeroo murtee isaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadhaa. Ulfina illee kennaafi.
isa bishaan burqituu galaanaa uume sagadaa. Obboleessi keenya waaqayyo sodaachuun maal akka ta'e, ulfina isaa kennuun maal akka ta'e, eenyuuf akka ulfina kenninu, eenyuuf immoo akka sagannu isa jedhame wajji wal qabsiisee yeroo murteemaa kageessa jedhu wajjin wal qabsiifne ilaallee turre jechuudha. Arrammootu ergama tokkoffaa kana keessatti darbeetiin jedhe kana fudhachuu dhabuurraa kan ka'e kufaatii jiruu fi garee warra kufee fi warra hin kufne gidduutti mallattoo geggeeffamu ilaalla jechuudha. Bifa gabaabaa ta'een tariitii bifa baay'ee garaagaraatiin kompleksii dhedheeraadhaan argitan ta'uu danda'a. Hadha garuu macaafa qulqulluu qofa fayyadamne bifa baay'ee salphaa ta'een gareen lama wal faana akka deemaaru adda baafnee ilaalla. Gareen lama doktoriinii lamaan deemaara jechuudha. Doktoriiniin Kiristoosii jira, doktoriiniin seexanaa jira. Gareen ka Kiristoosichi fi gareen abbaa jira, gareen bineensichaa fi bifa fakkeenya isaa jira. Kanaaf gareen kunniin lamaan dhumarratti wal'aansoon inni samiitti jalqabe lafarrallee itti fufee dhumarratti garuu mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 14tiin goolabama jechuudha. Garee holichaatii fi warra isa wajjin turan, bineensichaa fi warra isa wajjin turaniitiin jenna jechuudha. Kun haayilaayitiin kallattiidhaan gara ergaa keenyaatti seenneetiin jenna jechuudha. Gara ergaa keenyaatti seenneetiin jenna. Okay, mul'ata boqonnaa 14 irratti ergaan ergamaa tokkoffaa maal lafa kaa'ee eenyuuf sagaduu akka qabnu, eenyuuf akka ulfina kenninu, eenyutu akka bishaan burqituu galaanaa uume, uumaan eenyu akka ta'edha. Kan inni ibsee lafa kaa'ee jechuudha. Ergaan ergamaa tokkoffaa. Karaa biraatiin doktoriinii Kiristoosii jechuudha. Barnoota dhugaa lafa kaa'ee deema. Maal jedhaa? Inni sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa. Ulfina illee kennaafi. Isa waaqa galaana burqituu bishaan galaanaa uume maal godhaa? Sagadaa. Okay. Eenyudha inni galaana kana uume? Waaqayyoodha. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa, karaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Macaafni qulqulluun Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti maal jedhaa? Tokkorraa bara durii Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uume jira. Kanaaf isa bishaan burqituu galaana uumeef gaaf jennu Waaqayyo abbaa isa karaa ilma isaa maal godheef jechuudha? Waa hundumaa uumeef jechuudha. Kanaaf saganni abbaadhaaf hin mala yoo jenne dhibbaan dhibbatti ilma isaa Yesuus Kiristoos filaa akka malu argina. Kanaaf maal jedhaa? Inni ulfina isaa ifni ulfina Waaqayyo sirraan calaqqisaa Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ata jedha. Eenyuun? Ilma isaatiin. Kanaaf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti nuuf garuu Waaqayyo tokkicha jira. Innis isa waan hundumaa uume. Akkasumas gooftaa tokkicha jira. Isa karaa isaa wanti hundi nuti. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1:4 kallattiidhaan kana nu mul'isa jechuudha. Jalqaba waa hundumaa jalqaba sagalicha ture gaafa jennu wangeela uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf lafa uume ka jedhu jira. Itti aansee ka jiru ammoo sagalichi Waaqayyoon bira ture. Waaqayyoon bira ture ka jedhu immoo ergaa Yohaannis abbaa bira ture jedha. Sagalichi ofii isaatii Waaqayyoon ture. Kanaaf abbaaf ilmaa jechuudha. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsa 1 eenyuti. Lakkoofsa 4 irratti waan ta'e keessaa isaan ala akka ta'e tokko illee hin jiru jedha. Kanaaf isa bishaan burqituu galaanaa uumeef sagadaa gaafa jedhu abbaadhaaf ilma kallattiidhaan akka mul'isaa warra argineetiin jenna jechuudha. Sababni isaa macaafni qulqulluun asuma mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irratti maal waan jedhu argina. Namni mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti maal jedha? Wanti waaqa irratti lafa jalatti galaana keessatti uumamee isaan keessa jiru hundinuu Oqubaan ulfinni guddinni aangoon isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf hoolichaafis bara amma baraatti haa ta'u jechuu isaa hin dhagee jedha. Uumamni lubbuu qabanis arfanis ameen jedhanii manguddoonnis gombifamanii sagadeef jedha. Kun kakaleessa laalledha. Kanaaf eenyuuf akka sagaduu qabnu wangeela dhugaa lafa kaa'e jechuudha. Ergaa Yohaannis irratti isa dubbatameetiin jedhe wangeela yookaan maalidha jechuudha? Doktoriinii yookaan barnoota Kiristoos jechuudha. Kun barnoota seexanaati. Kana wal qabsiifnee kallattiidhaan gara ergaa ergamaa lammaffaatti darbineetiin jenna jechuudha. Ergaan ergamaa lammaffaa maal jedhaa? Lakkoofsa 8 irratti kana jedha wajjinumaan dubbifna. Ergamaan biraan lammaffaa isa duukaa bu'ee kufteetti Baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa isa halaalummaa ishee irraa dhufu akka dhugan goote kufteetti jedha. Okay, jalqaba Baabiloon jechuun maal jechuudha? Baabiloon jechi jedhu Baabel ka jedhu irraa dhufu. Baabel immoo uumama boqonnaa 11 keessatti yerootti Waaqayyo saba isaatiin baay'adhaa biyya lafaarra faca'aa biyya lafaarra guutaa jedhuun sabni maal godhaniitiin jedhanii otoo gargar hin bittinnaa'iniin dura of beessifnaa jedhan. Gamoo ijaarree of beessifna jennaan Waaqayyo maal godhe?
afaan isaanii wal jala dha'ee jira. Afaan isaanii wal keessa dha'ee jira. Kun maal jedhama? Baabel ol confusion jedhama. Confusion jechuun maal jechuudha? Achi keessa afaan jalqabatti hin dubbatan hin jiruun balleessa jechuu miti waan inni. Garuu confusionii uumame wal akka hubatan wal hubachuu dhaban. Kanaaf ergaan Baabiloon amma dhimma dooktoriiniiti. Barnoonni dhugaa erga ergama tokkoffaa keessatti yeroo dhiyaatee hin jedhu erga ergama lammaffaa keessatti wayiniin Baabiloonii barnoota dhugaa san confusionii godheetiin jedhee jiru. By the way, maal goote jedhaara? Daadhii wayinii dheekkamsa isaa laalummaa ishee irraa dhufu akka dhugan goote jedha. Kan ishee irraa maddedha. Kan ishee irraa maddedha. Malee bakka biraatti godhame miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irraa waa'ee abbaa sobaa sana yeroo dubbatu maal jedha? 8:44 irratti akkana jedha. Inni kan abbaa isa tokko, isin kan abbaa isa tokkooti. Kan seexanaati. Kajeellaa hamaa isaa kan abbaa keessanii gochuu feetu. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama ajjeesa ture. Dhugaan isa keessa waan hin jirree fi inni dhugaarra dhaabbanne inni sobaadha. Abbaa sobaatis kanaaf yommuu sobu eessaa fuudhee soba jedha. Garaa isaa keessa isa jiru soba jedha. Baabiloon eessaa fuute jedha dooktoriin ishee ofii ishee keessaa fuute. Halalummaa ishee irraa kan ka'e. Kanaaf abbaan dooktoriin sobaa kana dudduuba jiru eenyuun jechuudha? Isa ofirraa fuudhee dubbatu seexanatu duuba jira jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa samiidhaa kufte gaafa jedhuuni amma yakki hamminis keessatti argamutti fuuldura qayyootti maal turte jedha? Qajeelaa turte jedha. Kanaaf maddi hamminaa eenyu jechuudha? Isa jechuudha. Kanaaf Baabiloon of keessaa fuuteeti kan isheen dubbatteeti jechuudha. Daadhii wayiniiti. Luuk. Raajiin jalqaba Kiristoos hojjete macaafa qulqulluu keessatti wayinii maalitti jijjiirudha? Yookaan bishaan wayinitti jijjiirudha. Achi wayiniin namoonni qopheessan jira. Inni namoonni qopheessan dhumannaan Kiristoos ammoo kan jijjiire jira jechuudha. Amma dooktoriin barnoota. Isa addunyaan dhiyaate Kiristoos illee achitti argame harka ofiitiin kan hojjete dooktoriin yookaan ammoo wayinii sana akka dhugan isaan godhee jechuudha. Kun maal ripireezenti ta'a? Barnoota addunyaatii fi Kiristoos barnoota addunyaa dukkana keessatti ifa ta'ee dhufe. Ifa ta'ee dhufe. Dooktoriin dukkanaa isa namoonni kallattii addaatiin madda badiinsaa qofa ta'eetiin jedhe Kiristoos ammoo dhufee jidduu gale. Luuk, kun taammirii raajii jalqabaa Kiristoos hojjetedha. Kanaaf ammoo wayiniin lamatu jira. Wayinii isa qulqulluu, isa irshoo hin qabne, isa harka Kiristoosii qofaan hojjetamuu fi wayinii isa irshoo qabu. Irshoo qabu. Kan booressee kallattii isaa jiru jechuudha. Kanaaf Kiristoos dhufee Prosesii uduun godhin, irshoo uduutti hin naqin, bishaan qulqulluu kan ulamee qophaa'ee jirutti bishaan naqaa jedheeti, isa san akka wayinii godhee akka isaan dhugan godhe. Exactly dhugaatiidhaaf kan ta'udha. Garuu irshoon qabu, wama wanti takka ittiin itti makame hin jiru harka Kiristoos ittiin qophaa'e. Garuu kan isaan irshootti naqanii qopheessanii jedhan saniin wal qixxeedha. Okay, look. Amma akkana jedheen fariisotaan eenyu duuka butuutaan Kiristoos. Wangeela Yohaannis Maatewos boqonnaa 16 bira dhannee waan tokko laala. Maatewos boqonnaa 16 bira dhannee of eeggadhaa jedheen. Irshoo fariisotaa fi warra saduuqotaa irraa maal godhaa jedheen? Of eeggadhaa jedheen irshoo. Yesuus ilaalladhaa raacitii warra fariisotaa fi warra saduuqotaa irraa maal godhaa jedheen? Of eeggadhaa isaaniin jedhe. Kana jennaan isaan maal jedhanii? Waan nyaata uduun qabanne deemaaraniif waa'ee dhimma sanii waan inni isaan dubbataa dhufan itti fakkaate. Kana booddee yaadadhaa jedheen nama 5,000 sooreera, nama 4,000 sooreera, si'a gadi dubbachuu dandeettanii akkamitti dhimma kana waa'ee buddeenaatti hiikkattu jedheen. Kanaaf ergasii isaan waa'ee raacitii buddeenaa utuu hin ta'in barsiisa warra fariisotaa fi saduuqotaa akka of eeggatan jechuu isaa akka ta'e maal godhan jedhe hubatanii jedhe. Okay? Amma barnoonni kun maal qaba jechuudha? Icciitii raacitii qaba jechuudha. Kanarraa of eeggadhaa jedheen. Amma raacitii irraa of eeggadhaa jedhee ka'eeti poointiin guddaan aneennu jedheen. Aneennu jedheen. Ati qulqulluun waaqa jiraataa jennaan kana abbaa kiyyatu isinitti hime jedheen. Kuchimiisaatu kun raacitii hin qabudha kan inni jedheen. Ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati. Gaafii isaan gaafannaan isaan maal jedhaniin? Kun namoonni kun Eeliyaas hin jedhu, kun Ermiyaas hin jedhu, kun raajota keessaa tokko hin jiru jedheen. Kun kan isaan jedhanidha. Kan isaan jedhan jechuun gubbaarra maal jedheera? Raacitii isaaniirraa of eeggadhaa jedheera.
Kanaaf kun raacitii isaaniitiin kan faalame jechuudha. Inni qulqulluun raacitii hin qabne kan abbaa irraa dhufe eenyu ka jedhudha? Ati Masii ilma waaqa jiraataati ka jedhudha. Kun bu'uura jechuudha. Kanaaf ergama tokkoffaa keessatti kan ilaalleet hin jennu kan raacitii hin qabne qulqulluu ka ta'e ka waaqa irraa dhufe ergaa qulqulluu argina jechuudha. Maal ka jedhu? Mul'ata boqonnaa 14 tokko amma 5tti ilaalleerra isaan kan mallattaan abbaaf ilma duukaa kan bu'an qulqulluu ka ta'eetiin jedhe jechuudha. Ergaan ergama tokkoffaa isa mul'ata boqonnaa 14 tokko amma 5tti ibsame san isa ittiin mallattaayan san isa duukaa bu'anii isaaf adda bayan san lallabu jechuudha. Ilaala wanti lallabamu ka ittiin mallattaayan san kan isaan lallaban. Wanti isaan lallaban ka isa duukaa bu'uudhaaf addunyaa irraa ittiin gargar ba'an san lakkoofsa 4 irratti maal jedha? 14 boqonnaa 14 lakkoofsa 4 irratti. Isaan kun warra dubartoota bira ga'uudhaan of hin xureessinedha. Isaan qeerota duudhaan warra lafa hoolichi dhaquutti hundumattu isa duukaa bu'an warra kana. Isaan kun warra sanyii namaa keessaa Waaqayyoo fi hoolichaaf furaman warra jalqabaati. Waaqayyoo fi hoolichatu lallabamaa jechuudha addunyaatti. Isaaf adda ba'aa waan ta'eef karaa biraatiin hoo adda isaanii irratti warra maqaan isaatii fi maqaa abbaa isaa adda isaanii irratti caafameetiin jedhe. Kana jechuun kan ittiin mallattaan jechuudha. Dhugaan isaan asitti lallabanii jaarraa qabee dhugaa ittiin mallattaanii. Kanaaf wangeelli bara baraa isa kana addunyaatti lallabama. Gosa hundumattuu kan lallabama. Wangeelli bara baraa kun akkamiin lallabama? Inni sagalee guddaadhaan yeroo firdii isaa waan ga'eef firdii isaa ka'eennu firdiin isa wangeela bara baraa. Wangeelli bara baraa eenyu? Kiristoos Yesuus ilma waaqa jiraataa kan jedhudha wangeelli bara baraa. Yeroo firdii isaa waan ga'eef inni bishaan galaana kun Waaqayyo sodaadhaa ulfinni illee kennaa fi isa bishaan burqituu galaanaa uume sagadaadha ergaan jiru jechuudha. Amma kun ergaa qulqulluudha. Amma raacitiin biraa Baabilooniin keessa abbaa biraa kan hin maddine kan ishee biraa maddee dhufee ergaa qulqulluu kana maal godha jechuudha. Faalaa jechuudha. Ergaa kana maal godha? Konfiyuushinii godha jechuudha ergaa kana. Ergaan kun konfiyuushinii ta'a. Konfiyuushinii kana kasiin fidde bakka biraa hin taane ishee biraa kan madde. Maal jedhaara? Ergamaan biraa inni lammaffaanis isa duukaa bu'ee kuftee itti Baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa isa halalummaa ishee irraa dhufu. Halalummaa ishee irraa dhufa qofa. Ishee irraa dhufu kan akka dhugan gootetti jedha. Kun dooktoriinii barnoota sobaa isa barnoota dhugaa isa jalqabaa eenyuuf akka sagannu eenyuuf ulfina akka kenninu eenyuun akka sodaannu maal godhudha jechuudha. Confuse godhudha jechuudha. Confuse godhudha jechuudha. Kanaafidha warra asirratti mallattaa'an kunniin mallattoo abbaa fi ilmaati yeroo mallattaa'an mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti mallattoon biraa maaltu jira? Maqaa dhokataa Baabiloon guddittii haadha ejjitootaa fi wanta ciggaasisaa lafaa jedhu tokko adda isheetti caafamee ture jedha. This is sealing isheedhaaf kan mallattaa'e. Kun maalidha? Confusionidha jechuudha. Waan inni kiliirilii mul'ata boqonnaa 14 keessatti adda ba'e sun abbaaf ilma kan jedhame kun asii dhufee maal ta'e? Confusionii ta'e jechuudha. Jechuun kana jedhanii beekuun hin danda'amu. Ittiin mallattaa'e jechuun mul'anni boqonnaan 14 tokko abbaaf ilmaan yoo mallattaa'u isheen ejjituun Baabiloon jedhame kun ammoo 17 5 irratti maqaa dhokataadhaan mallattaa'e. Kana jechuun waan ishee waaqa beekamu miti jechuudha. The mystery God. The mystery God. So ergaan mul'ata boqonnaa 14 keessa jiru namni hundinuu isatti amane adda baasee beekachuu qaba. Confusioniin asii dhufeera. Kuftee itti Baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa salaalummaa ishee irraa dhufu akka dhugan goote kufteetti. Kanaaf waliigala barnoota dhimmichi dhimma maaliif? Dhimma dooktoriiniiti. Namoonni baay'een Baabiloon waan jedhu akka waan Baabiloon inni jedhamu kun kufuu wayititti akkasitti ta'u. Dhimmi dhimma dooktoriiniiti. Dooktoriinii kufaa, dooktoriinii waaqa hin beekne iccita ta'e qabattee yoo jiraatte you are Baabiloon. Jala murree. Individual message. Kanaaf dooktoriinii qabannee deemaaru namni hundinuu adda baasuu danda'u qaba. Ergaan kun kan inni ka'e ergaa kana Waaqayyo saba isaatti kenne akkuma ergaa waldaa Laodooqiyaatiif kenname kiliirilii waa'ee waaqummaatti kiliir godhuudha. Wanti hundinuu biraa ka'e jedhee waa'ee sanii akka jalqabe. Kana godhu hin jenne gochaadhaan inni kan inni jalqabe. Okay, baay'ee gaarii. Kanaaf Baabiloon kufteetti maaltu waliin makameera ergaa argama lammaffaa keessatti? Confusioniin wayinii raacitiin barnoota dhugaatti makameera. Ergaan ergamaan biraanni sadaffaan isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif yoo sagade
Kan amma rogannaa qabadha. Maal jedhaadha? Bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif yoo sagade. Warri kanaaf hin saganne warra eenyuuf sagadanii? Warra eenyuuf sagadaniidha? Mallattoo abbaaf ilma adda isaanii irraa warra qabu. Karaa biraatiin yeroo murtee waan ga'eef waaqayyo sodaadhaan ulfina kennaaf isa bishaan burkutuu galaana uume maal godhaa jira? Asirratti ergaa ergamaa tokkoffaa keessatti isa bishaan burkutuu galaana uumeef sagada. Sagada akka jedhu. Eenyuuf sagadama? Isa mallattoon adda keenya irra jirudha. Asirratti eenyuni maqaa abbaa fi ilmaaf kan sagadamuuf eenyuuf jechuudha. Abbaa fi ilmaaf. Okay, faallaa kaanii hoo warri kun eenyuuf sagadu? Bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif. Oh, okay, interesting. Amma look, waan ijaaramaaru amma sin laala. Kiristoos bifa fakkeenya abbaati. Eeyyee, macaafni qulqulluun maal jedha? Olaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti Kiristoos bifa waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atu uumama hundumaa dura dhalate. Kanaaf Kiristoos bifa waaqayyo abbaati? Yes. Bineensichaa fi bifti fakkeenya isaa jira. Abbaa fi bifa fakkeenya isaa jechuudha. Kanaaf mallattaa'u 144 warri kuuwwan illee bineensichaa bifa fakkeenya isaatiin mallattaa'u. Amma garee lamaanuu maaltu gargar baasaa jechuudha. Warri ergaa lallabu durayyuu mallattaa'eera. Warri ergaan hin darbaa warri ergaa fudhatullee isaan mallattaa'a. Warri ergaa fudhachuu dida immoo mallattoo biraatiin mallattaa'a. Mallattoo inni dhumaa mallattoo bineensichaa fi bifa fakkeenya isaati jechuudha. Sababni isaa murteen eessa jalqaba? Mana waaqayyoo keessa jalqaba. Mana waaqayyoo keessa jalqaba. Warri jalqaba addabaan iddoo aarsaa irraa jalqabe jedhamee. Warra santu jalqaba addabaa jechuudha. Dhumarattoo addunyaatu garee ofii qabachuu isaa mirkaneeffata. Warra addunyaatiif carraan jira jechuudha. Kanaafidha mallattoon isaanii gara dhumaatti wanti dhufeef. Kan warra kaanii yemmootu jalqaba ergaa ta'uu lallabuudhaaf warra mallattaa'ee ergaa irra gadhaabateen. Boloo tokko akkana jedhama kitaaba furaarraa. Namoonni ergaa dhagaanii ittiin hin jiraanne lallabaniif wayyoo jedha. Ergaan nuti addunyaatti lallabuu qabnu ergaa ofii keenyaa dhageenyee shaakalleedha kan inni ta'u. Shaakalleedha kan inni ta'u. Kanaaf ergaan ergama sadaffaa dhimma mallatteessuuti. Garee isa dhumaa, garee isa garee qabachuu qabu hojii adda baasuuti jechuudha. Warri ergaa lallabaaruu fi warri ergaa fudhatu maaliidhaan akka mallatteeffamu jalqaba warri ergaa lallabuuf itti kenname waan ittiin mallattaan argineera. Mallattoo abbaa fi ilmaatiin mallattaan. Kan namoota ittillee lallaban ergaa dhugaa abbaa fi ilmaa kana fudhadhaa jedhanii addunyaa lallaban. Wangeelli ergama tokkoffaa isa kana. Kan lallaban kan ittiin mallattaanidha. Kan lallaban kan isaaf adda baanidha. Lakkoofsa 4 fi lakkoofsa 1 irratti. Warri ergaa kana fudhatanillee garee kanatti makama. Akkuma Yohaannis jedhe isin wajjin tokkummaa qabaattaniif. Isa argineef isa dhageenya isinitti himnaa. Tokkummaan keenya abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin. Have you seen? Gareen biraa raacitii itti makameen warri faalame konfiyuushinii keessa warri galee ammootu dirqama gargar baasuudhaaf hojii mallattaa'uutti itti aanee dhufa jechuudha. Kan mallattaa'oo bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiin. Maal jenne jalqaba wangeela Yohaannis boqonnaa 8:42 irratti soba yeroo dubbatu eessaa fuudhee dubbata jedhe. Ofii isaa keessaa fuudhee dubbata jedhe. Warri garee isaa ta'anoo ergaa isarraa maddee warra fudhatanidha. Kanaaf konfiyuushinii eessa jalqabe? Spiritualism. Spiritualism eessa jalqabe? Edeni waaqayyo kanarraa gaafa nyaattan du'a duutan gaafa jedhu spiritualismiin maal hin gootan jedhee hin duutani jedhee. Illee warri lubbuun hin duutu jedhu karaa addaatiin hafuurri abbatti gargar bahee yookaan ilmatti bahee qaama biraa wayii qaba warri jedhan yoo namni du'e hafuurri isaa bakka biraa deema warra jedhani. Warra lubbuun hin duutu jedha wajjin wal qabate. Kana paatriyaarkiin Pirofeetii irra kallattiidhaan spiritualismiin abbaa fi ilma dinee gochuu akka ta'e lafa kaa'u. Look, kanaaf namni bineensichaa bifa fakkeenya isaatiin yoo sagade gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo maal godhe jedhe yoo fudhate. Gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate. Eessi yoo fudhate maaltu ta'a? Ilaalame inni ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa waaqayyoo. Dheekkamsa eenyu jedhaara? Dheekkamsa waaqayyoo. Dheekkamsa waaqayyoo. Utuu makaa hin qabaatiin xoofoo dheekkamsa isa buufame dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaa. Fuula eenyu? Ergamoota
qulqulloota namoonni iskiriinarra argaattan. Eeshi ittaan se'u fuula hoolichaa. Fuula hoolichaa. Kanaaf dhaabni tiyyinti taatee kana yeroo ta'u dhaabni achi jiru meeqa? Abba ergamoota qulqulloota inni kun ilma hoolicha jechuudha. Kanaan ala qaamni keessummaa ta'ee duuba dhokatee kan hin beekan hojii hojjetu hin jiru. Kiliirilii wamamma shaakalle wamamma barra achitti argina malee achitti keessummaa dhokatee ijaarratu hin jiru. Kanaaf dheekkamsi kan waaqayyooti fuula hoolichaa duratti fuula ergamootaa duratti maalidhaan dhugu jedha. Oofoo dheekkamsaa kana dhuguuf jiru. Gareen kun gareen warri raacitii barnoota makameen karaa irraa disseef ta'an jechuudha. Look, brothers and sisters, obboloota ko Kiristoos yeroo dhufu ulfina maaliitiin dhufu? Mul'ata boqonnaa wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 26. Ilaalame. Eenyullee anatti dubbii kootti yoo yelle anatti kan jedhu baay'ee ergaa Laodooqiyaa wajjin wal qabsiisa. Ana kan jedhu eenyummaa isaatti dikileerii ta'e. Dubbii kootti yoo yelle ilmi namaa ulfina isaatti mee kanallee kalarii godhaa ulfina isaatti tokko itaan se'u kan abbaa isaatti itaan se'u kan qulqulloota ergamootaatti. Kanaan ala qaamni biraa kan biraa qaamni biraa hin jiru. Kana jechuun obboloota hafuurri qulqulluun hin jiru jechuudha. No tatoon. Hafuurri qulqulluun dhibba jira. Hafuurri qulqulluu yoo hin qabaanne namni kiristaana ta'uu hin danda'u. Sababni isaa ilmaan waaqayyoo akka ta'uu dandeenyu hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galeeti. Yoo hafuurri keenya hafuura ilma waaqayyoo yoo hin fudhanne ilmaan waaqayyoo ta'uu hin dandeenyu. Kanaaf hafuurri qulqulluun jira. Dhibbatti garuu karaa ilma isaa karaa gooftaa hafuura Yesuusiiti. Kakakuu moofaa keessa abboonni ittiin geggeeffamanii barreessanillee hafuura Yesuusiiti. Nama dinqa dhugaadha. Hafuura Yesuusiiti. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:11 irratti hafuurri Yesuus Kiristoos inni isaan keessa ture jedha. Kanaaf obboloota ko taateen bara dhumaa garee lamaa gargar baasudha. Garee lamaa gargar baasudha. So garee kam keessa jirran? Garee kam keessa jirtan? Mee hundinuu dhaabannee of ilaallu. Dhaabannee of ilaallu. Ergaan ergamoota sadanii bifa salphaa ta'een isa kanadha. Bifa salphaa ta'een. Waan biraa kompleksii hin jedhu. Warri garee kana lallabu, warri ergaa kana lallabu adda bahuu qaba ofiitti jalqaba. Dhugaa irratti miilaan lafa dhaabachuu qaba, mallatteeffamuu qaba. Warra dhugaa kanarra dhaabatee dhugaa kanaaf adda baheetu ergaa kana lallabuu danda'a. Mallattoo eenyu adda irraa qabdan? Mallattoo abbaaf ilmaa. Eenyuuf adda baatanii tan tokkummaan keessan eenyu wajjin? Abbaaf ilma wajjin. Abbaaf ilma wajjin. Tariitii anuu fi kootiitti hin daballe kana. Macaafa qulqulluutu akkas jedhaara. Obboloota koo badaa jirra. Yeroon itti deebi'uu qabnu isa kanadha. Yohaannis yoo diqqaate Yohaannis hin somne. Yoo diqqaate Yohaannis miila Kiristoos jala taa'ee kabaran. Jaalala isaa adda baasee kagale. Cinni hundi kagaleef akkana jedha. Isin nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenya isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedhe. Waaqa sadii wajjin miti. Waaqa lama wajjin miti. Waaqa tokkocha isa ilma dhugaa qabu wajjin. Isa ilma isaa tokkocha nuu kenne wajjin. Kun wangeela isa dhumaati. Kana hundumaa immoo gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf isiniif caana jedhe yeroo dubbatu. Gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf. Kanaaf warri ergaa kana lallabuu danda'an jedhe innumti mataansaa. Mul'ata boqonnaa 14 ergasii ani ilaalee hoolichi tulluu Tsiyoon irra dhaabbatee nan arge. Namoonni 1,444 warri maqaan isaa maqaan abbaa isaas. Kana jechuun warri nu wajjin tokkummaa qabaatan jedhaara jechuudha. Dhugaa kanarratti warri dhaabatan. Siqee lakkoofsa 4 irratti ammootu. Isaan kun warra dubartoota bira dhaquudhaan of hin xureessinedha. Isaan qeerrota duudhaadha. Warra lafa hoolichi dhaqutti isa duukaa bu'an isaan kana. Isaan kun warra sanyii namaa keessaa Waaqayyoo fi hoolichaaf furaman warra jalqabaati. Waaqa sadii fi furamne. Obbolo tokko kun ergaa isa dhumaati. Nu mijatee fudhachuu dhabuu dandeenya. Ergaan inni dhumaa addunyaa dhaqqabuu qabu ergaan ergamoonni illee ariitiidhaan lallabaaranii
isattamattan beekaadha waan biraami. Akkuma Phaawulos jedhe keessaa dhiibbaa qaba jedhe bakkeedhaa dhiibbaa qaba jedhe garuu isattamane beeka jedhe. Dubbiin dubbii isattamanne beekuuti. Icciitaan barri geggeeffamnu haa ga'u. Waan yan itti amane eenyu yoo jedhan icciitaa namoota isin hin jedhan hin dhaga'inaa. Gara macaafa qulqulluutti deemaa Kiristoos akkana jedhe akkuma abbaa beeku akkuma abbaan na beeku ani foononni koo ol beenna jedhe. Lubbuu koo soora kootiif dabarsee nan kenna jedhe. Ani inni akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan lubbuu keessaniin duutu jedhe. Obboloota koo ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan lubbuu keessaniin duutu jedhe Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8:24 irratti. Kanaaf duuka butotaan ani eenyu jedheen obboloota koo Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataati. Ilma isa dhugaa, ilma dhugumaa. Ka sobaati miti, ka meetaforiiti miti. Ilma dhugumaa kan abbaa irraa dhalate. Ka waaqummaa akka abbaa qabu. Ulfina waaqummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu. Akka waan qabatanii xafanitti kan hin lakkoofne. Kanaaf jedhee ulfina isaa kan gadhiise abbaatti kan araarse karaa tokkocha daandii isa abbaatti nama geessu. Isa qofaadha. Isa qofaadha obboloota. Mee kanaaf ergaan ergamoota sadin addunyaatti lallabnullee isa kanaadha. Yeroon firdii isaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadhaan ulfinallee kennaafi isa bishaan burqituu galaanaa uumeef sagadaa jedhu. Waaqa maqaansaa dhokataadhaafi miti. Waaqa miistirii ta'eefi miti kan sagalu. Akkuma abbaa beeku jedha Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14-15 irratti. Kanaaf dhumarratti mallattoo bineensichaa fi bifa fakkeenyas warri fudhatan dhiphina saniin bara baraan dhiphifamuuf jiru jedha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 13 dhageen dubbifnee. Sababni isaa jimbooddee kan jiru waa'ee dheekkamsaa qofaadha. Tariitii isa dubbiseen gara goolabbiitti fide lakkoofsa 11 irraa akkana jedha. Lakkoofsa 11 irraa aarri ibidda isaanii isaan dhiphisu immoo baruma baraan olaara jedha. Kana jechuun ibiddi isaan kun ibidda maal hin gooneedha? Ibidda dhaamnedha. Ibidda nama fixudha. Obboloota koo ibiddi nama fixu kunillee akka namoonni nama sodaachisaniin ibidda wayii kaanii ibidda nama gubu kaanii itti nama naqa waan jedhanii nama sodaachisanii miti. Isaa miti ibiddi mul'atu waaquma keenyadha. Waaqayyoon keenya ibidda xaaf godhuudha jedha macaafni qulqulluun. Isatu mul'isa. Gaafa inni uf mul'isu warri ulfina kanan fudhanne fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'an. Mee yeroo kana dubbiseen yaada kanaan walitti qaba. Mul'ata boqonnaa Ibroota boqonnaa 12:29 irraa waaqayyoon keenya ibidda xaaf godhuudha jedha. Inni kun keessa deebii boqonnaa 4 illee jira. Amma poointii cimaa tokkoon isinii kaasa. Eenyutu ibidda namni bira jiraachuu danda'a? Eenyutu ibidda nama fixu obsuu danda'a? Isaayyaas boqonnaa 33 ilaalaa. Inni kun jalaa ba'uun kan danda'amu lakkoofsa 14 irraa isinii dubbisa gadi. Ilaalaa. Cubbamoonni Tsiyoon keessa jiraatan naasuudhaan hin qabamu. Warri waaqayyoon hin sodaanne yeroo ma'u isaan yommuu nu keessaa eenyutu ibidda nama fixu? Ilaalaa. Ibidda nama fixu. Obsu bira jiraachuu danda'a. Nu keessaa eenyutu ibidda hin dhaamne kan obsuu danda'an jiru. Aarri isaanii bara baraan dhaara jechuun ibiddichi ibidda maal hin goonedha? Ibidda hin dhaamnedha. Ibiddichi ibidda hin dhaamnedha. Eenyutu obsuu danda'a? Nama balleessaa malee jiraatu. Warra mallattaa jechuudha karaa biraatiin. Nama wanta qajeelaa dubbatu. Nama bu'aa karaa jal'inaa dhufu ceepha'u. Nama gabbarsuu fudhachuu irraa harka isaa eeggatu. Nama waa'ee nama ajjeesuu dhaga'u jibbee gurrasaa cuqqallatu. Nama wanta hamaa ilaaluu jibbee dunuunfatu. Nama akkasii kun iddoo ol jedhaa irra jiraata. Da'oo kattaa dhagaa cimaa iddoo baqaa fudhata. Achitti nyaanni isaaf kenname bishaan argachuun isaas amansiisaadha jedha. Isaayyaas boqonnaa 20 lakkoofsa 26 irratti hamma yeroo rakkinaa darbuuf balbala keessan cufadhaa. Isa jedhu namoonni yeroo koronaan dhufe manaan bayinaa ka jedhu lallabaa turan. Inni immoo obboloota koo iddoo dhokannaati, iddoo baqaa keenyadha. Iddoo itti dhokannu immoo Kiristoosiin keessadha. Macaafni qulqulluun Kiristoos akkana jedha. Yeroo dhufu inni ulfina isaa kan abbaa isaatii kan qulqulloota ergamootaatiin dhufa jenneera. Namoonni isa fuuldura dhaabachuu danda'an warra ulfina kana maal godhan qofadha. Dhaban qofadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irratti akkuma ifati tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina ati naaf kennite san isaaniin maal godheera jedha. Kenneeraa jedha. Kenneeraa jedha. Okay. Amma ammoo warri iddoo baqaa iddoo dhokannaa kana godhan dhumarratti eenyuun keessa dhokatu protekshiniin isaanii ergamootaa fi ilma isaa Yesuus Kiristoosidha jedha. Yeroo rakkinaa kana keessatti. When the tempted to sin, yeroo qorumsaaf
qoramtanii yeroo qorumsi isinitti dhufu jechuudha karaa biraatiin yeroo qorumsi isinitti dhufu let us remember that Jesus is pleading for us in heavenly sanctuary. Samiitti Kiristoos nuuf akka dhaabbateeru haa yaadannu jedha. When we put away our sin and come to him in faith, amantiidhaan gara isaatti yeroo dhufnu, he take our name on his lip. Maqaa keenya afaan hidhii isaa irratti qabata. And the present to the Father. Abbaatti nu dhiyeesse. Saying, I have graven them upon the palm of my hand. Harka koo irratti isaan bocadheera. I know them by name. Maqaadhaan isaan beeka. And the command goes forth to the angel to protect them. Yeroo inni abbaatti nu harka ganaa isaa nuuf agarsiisu. Ani isaanii waraannameera gaafa jedhu. Qajeelfamni yooma san gara eenyutti darba? Gara ergamootaatti. Ergamoonni immoo dhufanii maal godhu jedha? Nu eegu jedha. Then in the day of the first trials he will say, yeroo rakkina isa dhiphaa sanitti maal jedha? Koottaa yaa saba koo amma rakkinni darbuuf dhokadhaa jedha. What are the chamber in which they are to hide? Dhokannaan isaan keessa dhokatan kun maal inni jedha? They are protection of Christ and the holy angels. Eebbifamaa. Inni kun eegumsa maalidha jedha? Ergamootaatii fi kan Kiristoos. The people of God are not at this time in one place. Sabni Waaqaa yeroo kana bakka tokkochatti hin jiru. They are in different companies and all part of the earth. They will be tried single dhuunfatti qoramu jedha. Not in group gareedhaan miti. Everyone must stand the test for himself. Eenyu namaallee dhuunfatti qorannaa sana maal ta'uu qaba? Darbuu qaba jedha. Kanaaf yeroo rakkoo fuulduratti nu eeggata. Yeroo rakkoo kana keessatti hundumti keenyayyuu jabaachuu qabna jechuudha. Dhuunfatti qorumsi ka dhufu. Kanaaf isa tamane beeka dhuunfatti jechuu akka dandeenyu Waaqayyo ka dhageenya nuuf haa eebbisu. Hundumti keessanuu eebbifamaa jechaa kadhata gabaabaa goonee obboleessa koo Yohaannis Oolumaa wajjiniin kadhata godhannee goolabna. Kadhaadhaan fuula Waaqayyootti dhiyaanna. Kadhannaa. Galata addaan bahee qabannee fuula kee irratti dhiyaanna. Qulqulluu isa taate abbaa keenya waaqarra isa jiraattu, waaqa isa dhugaa, waaqa isa jiraataa, ilma kee tokkicha nuuf aarsaa gootee addumaan galgala kana jireenya bara baraatti argachuudhaaf dheekkamsa biyya lafaa kanatti dhufaa jiru warra siif ilma keef hafuura keetiin geggeeffamanii saganneef warra waaqa sobaadhaaf sagadaniif dheekkamsi guddaan akka dhufaa jiru waan nu barsiifteef caalaa dhumattuu jireenya bara baraa argachuun kan danda'amu si beekuudhaan akka ta'e dhugaa guddaa dhugaa murteessaa waan nu hubachiifteef si galateeffanna abbaa. Maqaa gooftaa Yesuus ilma keetiin bara baraan galannii ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo karaa addaa dubbii kanaan akka mallattoofnuuf adaraa isa kanaan duraa cubbuu keenya nuuf dhiisi hafuura keetiin ati nu guuti. Dubbii kana gurra dhaga'u kamiyyuu adaraa dubbiin kun ifee fi gara jireenya bara baraatti waliin akka galluuf nu gargaare. Karaa hundaa fedhi kee haa ta'u maqaa ilma kee Yesuusiif jedhii abbaa. Ameen.